እሺ akkamitti Exodus akkaawuntii irratti akkaawuntii trade goonu real account and demo account isa jedhu akkamitti create gochuu dandeenya isa jedhu waliin agarraa. Amma ijoolleen baay'ee Exodus akkaawuntii keessan verify gootanii akka fixxanii expect nan godha. Hin fixnis taanaanii demo accounti create gochuu ni dandeessu. Yaa real accounti create gochuudhaa fi verify godhaa jedhee isinii didhaa jechuudha. Lammansaa isinitti agarsiisa. Verify gootanii ijoolleen fixne yaa real accountis create gochuu isiniin barbaachisu. Ijoolleen verify gootanii ijoolleen fixaniyyuu isiniin barbaachisu because amma isin barataadha kanaafiyyuu Exodus account demo akkamitti create goonaa isa jedhu waliin agarraa jechuudha. Exodus accountii keenyatti buuna. Exodus accountii keenyatti eega buunee gallee booddee yaa'u Exodusiin keessan anaa wajjin adda ta'uu danda'a because kan keessan haaraadha kan kotureedha. Kanaafiyyuu screenshot gochaa Exodusiin keessan maal akka fakkaatu keessan na agarsiisa. Amma asirratti lakkoofsi kun jiraamti #15460 namsa jedhu kana isa bukkee haroo kana jirtimti isheetti buutu isheet eega buutan booddee accounts kan jedhu isinii dhufa. Amma an accountii baay'een qaba kanaafiyyuu real demo kan jedhu isinii dhufa. Jalqaba real isa jedhu akkam create akka gootan isinitti agarsiisa. Real isa jedhu kanatti eega buutanii booddee as bukkee qobaashee ishee jirtu cross or masqal ishee jirtimti isheetti buutu jechuudha. Isheetti eega buutanii booddee real account demo account kan jedhu jira. Real account isa jedhutti buutu. Real account create gochuu kan dandeessan waan hunduma verify gootanii ijoollee fixxan duwwaadha. Amma isinitti agarsiisuudhaaf malee must miti real account akka giddiitti like bakka banuun irra jiraata hin jedhina because isiniin barbaachisu real accountii waan hunduma verify gootanii fixuu isinirra jiraata. Akkuma isinitti akka recommend gochuudhaaf isinii agarsiisan jira. Continue isa jedhu kanatti buutu. Continue isa jedhu eega buutanii booddee currency and leverage jedha. Yaa'u isin hundumti keessanii USDT dhaan deposit gootu jettanii na yaada. Kanaafiyyuu leverage isa jedhu kanarratti buutu. Eega leverage kana isa jedhu buutanii booddee 1:200 isa jedhutti buutu. 1:200 isa jedhutti buutu because 1:200 gaafa ta'u riskiin keessanis xiqqaataa jechuudha. Because leveragein isiniif laatanii maallaqa xinnoodha. Kanaafiyyuu trading volume keessanis akkasitti xiqqaa isiniif ta'a jechuudha. Okay isa jedhutti buutanii my account nickname isa jedhu kanarratti an amma bright jedheen barreessa. Bright fx jedha. Hazaa continue isa jedhu kanatti buutu. Continue isa jedhutti eega buutanii booddee passwordii keessan hin galchitu jechuudha. Passwordii koo an akkasitti nan galchee fi kas eega galchitaniif booddee demo accountii keessan create gootu jechuudha. An amma accountii baay'een qabaaf kanaaf akkasitti kan dhufe shaharuu kanatti gaafa buutanii real accountii isa jedhu kanatti gaafa buutanii real accountii create gochaan jira. Kanaafiyyuu bright forex isa jedhu kun naa dhufa. Simplyidha qalal jettanii sirriitti arguudhaan try gochuu ni dandeessu jechuudha. Kazaa amma demo accountii akkam create akka goonu isa dammoo isinitti agarsiisa jechuudha. Amma sirrii deebitanii haroo kanatti buutu. Isinirratti maal akka dhufu screenshot godhaa jedheera. Amma sirrii deebi'ee isinii gaafachaan jira. Kazaas bukkee crossii milis masqalii kanatti buutu. Isa eega buutan booddee demo account real account isa jedhu ammas deebi'ee isinii dhufa. Demo account isa jedhutti buutu. Ammas continue isa jedhutti buutu. Eega isa buutanii booddee leverage isa jedhu kanarratti itti buutuuti gad buutanii ammas 1:200 isa jedhutti buutanii nickname ammas bright fx akkasin jedha. Yaa'u isin maqaa barbaaddanii maqaa keessan nickname galchitu. Passwordii keessan galchitu. Kunoo redeebii jechuudha.
wanti haaraan jiru simpliidha. Akkasitti create goonii amma riilii irratti akkasitti nutti fidee kanaafiyyuu ammas haarochatti bu'ee deemoo isa jedhutti bu'eeni Bright FX kunoo deemoo akkaawuntii kan godhe deemoo akkaawuntii irratti akkamitti deposit goonaa isa jedhu isinitti agarsiisa. Akkasitti 00 balance gaafa jedhu deposit isa jedhu kanatti buutanii an amma $500 barbaada $500 jedheeni continue nan jedha. Kunoo akka simpliidhaani deposit nan godhe jechuudha deemoo akkaawuntii irratti. Isiniif real akkaawuntii irratti akkam deposit akka gootanii isin agarsiisu because isiniin barbaachisu maaliif amma isa isinitti agarsiise barumsa keessanii barachuu dhiistanii qaxxitaa isa deposit gochuudhaaf try gochuu irratti fiddu. Enda gaafa sana barumsa keessan hin dhiistu jechuudha. Because hojicha yaaddu malee akkamitti maarketicha irratti maarketii maal fakkaata isa jedhu ni dhiistu jechuudha. Akkasitti simpliidha. An sila waan hin jedhee screenshotii keessaan na ergaa na dubbisaa. Barumsi keenya inni har'aa akkas fakkaata jechuudha. Boor waan xinnoo like intermediate koorsii keessatti xinnoo waan cimu arguu jalqabna. Kanaafiyyuu wanta xiqqaa jedhaman kana sirriitti hojjechuu enda dammoo gaafachuu keessan hin irraanfatinaa. Goodbye.